Meestikoon piyaastaa dhamtii miti jedhama. Markaatoo walumaa jedhamti. Finfinnee dhamte qaba walumaa galatti. Kiiloo 4 jedheen yookaan giraama 4 jedheen yaadaa jechuudha. Harka fuune ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya har'as egaa yeroo keenya eeggannee saayitii keenyatti dhiyaannee jirra. Akkuma kanaan dura namoota tokko karaarra deemnee gaaffii gaafan inni har'aa garuu addadha. Maalidha yoo jettaniif immoo egaa hagam waa'ee Finfinnee beeku maqaan Finfinnee dur ture amma immoo jijjiirame maalirra jira isa jedhu uummata keenya gaafanna akkamitti hubatan isa jedhan turtii nu faana taasifadhaa eessayyuu hin deeminaa isiniin jenna qopheessitee qindeessitee kan isiniif dhiyeessitu Andree Hooboot Bulchaati ogeessi kaameeraa keenya olii adda akka leen faana jira turtii gaarii. Tole heeyyamaa ta'uu keef guddaa galatoomii daawwattoota keenya wajjin wal bari maqaan keenya. Maqaan koo Leencoo Walaa kan jedhama. Maqaan koo Ayyuub Baqqalaan jedhama. Gurmuu Maammoon jedhama. Tole haa ta'u gaaffiin keenya inni jalqabaa markaatoon afaan oromootiin maal jedhama? Markaatoo. Dhageessee hin beektu? Markaatoo dhageenye jechuun dhageenyiin beekan irraanfadhe malee. Namaan qabamu miti? Baay'ees itti jechuun muuxannoo isaa waan hin qabneef. Sababa ittiin hin waamamneef? Kanaaf qabadhe. Markaattoon Finfinnee dhamte qaba walumaa galatti. Finfinnee dhamte walumaa galatti. Finfinnee jedhamti? Ee Siigalee garbaan asi gaafachuu barbaada. Addis Ababaa jedhama miti garuu afaan oromootiin Finfinnee jedhama. Akkasuma afaan oromootiin markaatoon jedhamu maal jedhamaadha? markaattoo jedhama deebisuu hin dandeenye. Yaalini. Waan bira goonatti hin fakkeenya. Deebisuu hin dandeenye. Deebisuu hin dandeenye. Markaatoo walumaa jedhamti. Wal makaa jedhamti. Akkamitti eenyurraa dhageesse akkamitti hubannoo kana argatte? Jechuun saayinsii irraa qoradhillee hin jiru. Ufuma kiyyaan yoo madaalee ilaalu amma fakkeenyaaf buna gimmaashaa fi bishaan gimmaasha yoo walitti maknu yookaan aananii fi bishaan yoo walitti maknu wanti kun makaa jedhama waan ta'eef markaattoo akkasitti jedhama jechuudha. Tole waanuma sanaa hojii wal fakkaatu ture yookiis immoo sanuma dhagaaffiin keenya guyyaa har'aa. Mee araa kiiloon maal jedhama afaan oromootiin maal jedhamee waamama? Oromoon maal jedhee waamame? 4 kiiloo afaan oromoon kiiloo 4 jennaa gara sana. Gaafa hiikamuudha. Maqaa isaa jalqabaa hin beeku. Arakkiiloon arakkiiloo jedhama. Akkasuma jedhama. Afaan oromootiin hin jiru. Afaan oromootiin Finfinnee jedhama. Finfinnee jedhama. Walumaa galadha kaasuun. Walumaa galatti arakkiiloon yaada deebisuu hin dandeenye. Akkatti beeku arakkiiloodhaan beeka. Sumaan beeka malee deebisuu hin dandeenye. Arakkiiloon kan yaadutti kiiloo 4 jedheen yookaan giraama 4 jedheen yaadaa jechuudha. Gaafa hiikamuudha. Naannoon sun amma fakkeenyaaf naannoon araa kiiloo jedhamee waamamaa ture. Afaan oromootiin yookiis immoo oromoonni maal jedhanii waamaa turan? Oromoon arakkiiloo hin beeku. Hin beeku. Hin beektu yaali kaame akkuma sammaa. Jechuun hin qoranne seenaa akkanaa waan hin qoranneef guyyaa biraa ta'u. Tole Finfinnee makeessan naannessaa har'a iddoo biraatti sin geessu. Mee 6 kiiloon immoo maal jedhamame? Hin beekne sana. Hiika isaa hin beekne dhiifama baay'ee isaa hin beekne. Jechuun jira miti ree wanneen akka piyaasaa minaamni birbirsa gooroo minaa waan muraasa malee hin beekne. Itti siidhumaan ture garuu tokko argattee itti gamanumaan. Isa qofa isa bichaan qofan beeka isa beeka. Innis tokkuma miti maa hundumaanuu.
Siddis kiiloo moo jedhama? Ha? Siddis kiiloo moo jedhama? Ani walumaa galatti ara kiiloo walumatti akkasumas beeka malee adda adda baasee waan hin beekne. Ma beekutti. 6 kiiloon afaan Oromoodhaan. Hiikkaa isaa immoo miti kiiloo ja'a akkanaan hin jenneet. Yoo hin beeknes waa baqa maalan godhare. Anis man beekaa garuu 6 kiiloo lafa Oromoo turte lafa seenaa Oromoo turte garuu amma gara magaalaa gurguddaatti jijjiiramtee Addis Ababa deemtee yaamamti. Garuu akka afaan Oromootti Finfinneedha. 6 kiiloon lafa seenaa Oromooti. Lafa goototaati. Ishiidhaan beeka malee. Tole Meeksikoo noome. Meeksikooni maal jedhamee waamamaa maal maqaan isaa? Isaan kana baay'inaan dhiifama baay'ee isaan beekne gaaffii biraa yoo qabaatte. Gara fuulduraatti barii gaaffii akka kana waan ta'eef itti yaala. Meestikoon piyaastaa dhamtii miti dha. Piyaasaadha. Piyaasaadha. Meeksikoo seenaa isii kana baay'ee hin qoranne. Qorannoo gaafa seensiistii irraa arganne hin gabaasu. Waan hin beekne gabaasuun hin ta'u gaa. Inni itti aanu immoo Inxooxxoon. Dhageessan beektu maal jedhamti? Inxooxxoo yoo jedhamu dhagaa kan maqaa biraa qabu. Maqaa biraan qabu miti. Hin beeku. Maqaa biraas Toto hin beeku. Waan ani hin beekne akkamitti hin beektan aan jetta. Yaali hin beekta humnaan siin jechaan jiru garuu yaali. Hin beeku. Carraa tokko isa dhumaan sii laadhaa yaali. Carraa Inxooxxoon hin ulfaata gaaficha qayyari. Qoxxooxxoos deebisuu hin danda'u isas. Yaalli mee yaali. Dhageesseen beektu moo akkamdha wantichi? Anis qoxxooxxoo isumaan beeka malee homaas hin dhageenyes isumaan beeka. Tole haa ta'u kamiifiyyuu barii piyaasaanu. Piyaasaa yeroo baay'ee irra deddeebi'amee iyyuu hin dubbatamu. Piyaasaa beekuu qabda. Yaada kooti garuu dirqama miti. Jechuun gaaffii hin beekne deebisuun hin danda'amu. Waa'ee magaalota irraa kaayyitii waan biraa na gaafata. Natti ulfaateera. Beekuu qabna maaloodha seete. Gaaficha kana qophaa'aa waan hin taaneef gaafan qophaa'ee si deebisuu danda'a. Garuu gaaffii kanatti qophaa'een ala na gaafatte waan ta'eef guyyaa danda'u kan taane. Piyaasaan piyaasamaan beeka. Isumaan beeka. Heeyyamaa ta'uu keef guddaa galatoomi. Dhaamsa qabdame? Dhaamsa ni qabu. Gara fuulduraatti rakkoon akkasii jechuun gaaffii akkasii gaafatamtanii waan deebistan akka hin dhabnee fi seeraan haa qorannu jechuun barbaada. Bravo. Thank you dhugaa. Ulfaadhu ishii galatoomi. Heeyyamaa ta'uu keef guddaa galatoomii daawwattoota waan jettu yoo qabaatteef. Follow like godhaan jedha. Akkas jetta? Uummataan akkas jetta? Nuufoo maal dhaamtame? Isin baay'ee galatoomaa waan wajjin turtanii baay'ee galatoomaa waan nu kabajataniif jedha. Ulfaadhu. Galatoom. Heeyyamaa ta'uu keef guddaa galatoomii maqaa daawwattoota keenyaan guddaan si galateeffadha. Ayyee. Galatoomii jabaadha. Tole. Dhaamsa qabdaa garuu addatti. Dhaamsi ani qabu kan dhuunfaa kooti. Oromoota maraanii wanti jechuu barbaadu. Waan guddaallee jechuun barbaadu seenaa gootota keenyaa akka yaadannootti akka hin daganne seenaa gootota keenyaatii fi seenaa artistoota keenyaa akka nu galaan daganne jechuun dhaamsa kiyyaa jechuudha. Ulfaadhu galatoom.
Turtiin keenya kana fakkaata ture egaa kanuma waliin ilaalaa turreedha. Hagam waa'ee Finfinnee beeka ummati keenya hagam hubate hagam galee fi yookiis immoo naannawaa Finfinnee keessaa maqaan jiru dur kan ture amma immoo kan fudhatame caalaatti immoo kan ittiin waamamaa jiru maal isa jedhudha turtiin ture egaa kana fakkaata ture gaaffiiwwan turaniif isiniif deebii laannaa isinillee beekuu qabdu kun dirqama Oromummaati. Hundumti keenya waan ta'eef kan keenya beekuun dirqama keenya kanaafuu isinillee kan keessan kana baraa isiniin jenna gaaffiiwwan turaniif deebii isinii laannaa gaaffiin keenya inni jalqabaa egaa markaatoon maal jedhama kan jedhu ture markaatoon egaa agamsa kan jedhamudha hagamsa jedhamee waamama ammatti amma agamsa jennee utuu waamneeti eenyuyyuu hin yaadatu isin beekusi kan jabeeffachuu qabu kan guddifachuu qabu manumadha kana booddee illee utuu agamsa jennee waamne natti tola. Inni lammataa immoo 4 kiiloon maal jedhama jennaani kiiloo 4 naan jechaa turan akkuma dhagaa turre kiiloo 4 gaafa jedhamu egaa hiikaa isa nuti dubbachaa jirru sanaadha malee kanaan dura Oromoon kan inni ittiin waamaa ture yookiis immoo maqaa Oromoon biyya isaaf lafa isaatti moggaafatame inni daalatti jedhama ture 4 kiiloon daalattiidha. Inni sadaffaan immoo 6 kiiloo ture 6 kiiloo maalodha jarri walitti dhiyoodha 6 kiiloo maalidha gaafa jennu 6 kiiloon egaa 4 kiiloodha akkasumas immoo Finfinneedha kan jedhaa turan baay'eetu ture garuu immoo sana miti 6 kiilooni caffee araaraati. Meeksikoon immoo maal jedhamti gaafa jennu immoo meeksikoon maal akka isheen jedhamtu hin beeknu jechaa turan baay'een isaanii akkasumas immoo meeksikoo maal beeknaa jechaa turan miti garuu meeksikoon kan isheen ittiin waamamtu ittiin waamamus qabdu caffee aannaniiti. Inni itti aanu immoo piyaasaa maal jedhamti kan jedhudha. Egaa piyaasaa maal akka isheen jedhamtu baay'een keenya kanuma beeknudha. Birbirsa gooroo jedhamti. Inni xumuraa immoo inxooxxoon maal jedhamti kan jedhu ture. Inxooxxoon egaa dildila adurree jedhamti ture. Egaa har'as booris Finfinneen kana Oromooti waan ta'eef beekuu qabna hubachuu qabna. Ittiin waamus qabna nu baruus qabu sanaan yookiis immoo kan ittiin waamamaa jiruun hafuun qabuun dhaamsa keenya egaa kana fakkaata ture torban aga deebinee wal agarruutti nagaan nuuf ta'a waa'ee keessan sirriitti beekaa eenyummaa keessan hubadhaan ammas dabalataan dhaamsa keenya qopheessite qindeessite kan isiniif dhiyeessitu Anree Hobot Bulchaati ogeessi kaameraa keenya Oliyaa Taakkalee nu faana jira turtii gaarii.